Maqaan koo Warqinesh Girmaa jedhama. Kanan dhufe ganda Duwwaa Sagalirraa ulfajjii shanii ture ulfajjii ja'a tureeti kanan charchii kana dhufe yeroo san obbaatii daa'imaa dursee dhufe naan jedhe manni yaala dhiigni baay'ee narraa dhangala'aa ture. Namni waaqayyo sitti na waamanii naaf kadhatanii na kaasanii naaf kadhatanii ati nagaadha naan jedhanii nagaa miti hin jedheeni maal rakkoo naan jennaan obbaatii daa'imaa dursee dhufe naan jedhe manni yaalaan jedheeni kazaan garaa korraa harka kaanii naaf kadhatanii waan tokko yuun taatu yaani diinni qopheesse karoora diinaa fashalaayira duuti diinni fuuldura keetti qopheesse fashalaayira fuuldura kee nagaadha fuuldura kee ifa jira nagaan siif ta'eera fuuldura kee kolfa jira nagaan siif ta'eera jedhanii irra deddeebi'anii naaf kadhatanii ani samii jedhee fudhadhee sanbooda gara manaan galee sanbooda dhangala'uun dhiigaa kun itti afuufuyyuu malee iddoo hordoffii kootti deebi'ee iddoon hordoffii kootti hospitaalatti na erganii riifarii na barreessanii hospitaala na hanqisee naannoo ji'a tokkoof guyyaa afur hanqisee ba'ee sanbooda waaqayyo isa asitti dubbate san dhangala'uu dhiigaa gar malee si oolcheera waaqayyo naan jedhanii naaf kadhatanii sanbooda dhangala'uu dhiigaa gar malee sun gaafan da'u doktoriin gaafan da'umsi koo jala ga'u dhangala'uun dhiigaa gar malee si mudachuu danda'a gaafa deessu yookiin immoo si mudachuu dhiisuu danda'a naan jedhanii inni namni waaqayyo sitti naaf kadhata sun dhangala'uun dhiigaa gar malee sun sirratti hin ta'u sanaan jedhan hin taane jechuudha gaafa da'umsa kooti. Waaqayyo na oolchee na gargaaree mucaan koos fayyaa anis fayyaa taanii mana yaalatii baanii akkasitti waaqayyo na gargaaree